Ega kuma beekamu amma sitti deebinee jirra hangafa Abirankalloo meeqa amma haalli Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu yaaddoo tahee mul'achuu fi ammaas rakkoo baay'atee akka jirtus nu ibsitanii jirtan kana irratti mee dhaamsi maayii amma daqiiqaa 5 akkanaa nu hafee kana ni goolabna dhaamsi maayii Oromoof qabdan haala amma deemtu haala yookaan rakkoolee Oromiyaa keessa deemtu kanaaf furmaanni inni maayii yookiin katumuraa jettanii amantan yoo maal goote Oromoon furmaata maayii yookiin furmaata xumuraa harkatti isa duunee furmaanni maayiidha Oromoon kana booda abbaa tokkollee dhageeffachuu hin qabdu haayoo jaallanii qofa bardu haayoo jaallan irratti dhuman sun hanga bilisummaatti qabsoo dhabuudha furmaata Oromoo qofa fidu bilisummaa qofa ta'uu beeku qabdi Oromoon abbaan fedhe dhufee bilisomneera addi bilisummaa Oromoo miseensonni addi bilisummaa Oromoo kana booda wanni beekuu qaban qabsoo bilisummaa Oromoodha injifannoodhaan goolabamteera waan kana dhageeffachuu qaban uummanni Oromoo eenyu akkana yoo armaan mati xawwalwaalee uummanni Oromoo waan kana dhageeffachuu uummanni Oromootii dhaamu waan kana dhageeffachuu hin qabu waan nama tokko yoo armaan nama tokko dhageeffachuu hin qaban waan namni tokko yoo abbaan ta'e maal akka mee akkam jee akka jeemee dhageeffattoota keenyaaf afaan keessatti waan dhageeffatti fakkaata akki jeen kan duraa warri abbaa deeggartoota miseensonni kan liqimsanii fudhachuu qaban tokko jira. Miseensonni qabsoon bilisummaa Oromoo wanni beekuu qaban jee injifannoodhaan goolabamee jira. Injifannoodhaan amma booda barbaachisumaan waraana bilisummaa Oromoo maalii jechuu jiraanii barbaachisumaan gaafa sanis daldalaaf jee daldala isaati xiqqeessa waan kaate xiqqeessa kaate arras daldalmaa ammallee daldalma san waan itti waan waati seenee fudhachuudhaaf hataafachaa yeroo waan biraatti takkaa miti gaafa duufin deema juus gaafa namarsan juus nama daqiiqaan kan yeroo dhufu jira karaa goomata kaasoo jira lamaan dana karaa goolabbitti jalqabni keenya fudhumni keenya sooma takka amma karaa dhabeega gaafa duufin deema ajjeefan gaafa sanis maallaqamaaf amma ni beekte nama hanga guurate takka ji amma uummanni Oromoodhaan sinii danda'amuuf waan akka dhageeffachuun qaban amma soo qawwee irraa guuratu jiranii eegumsa isaanii guuratan isa joonuu yaadachiiftee jirta ammallee kun namni qawwee irraa hiikkatanii sikuritii isuma hajatti jira halas kunis daldalmaa halas kasaanit jira birullee kasaanit higi ba'uun ex zee uummanni Oromoo keessatti amanee deemu jiru kunoo warra kanaaf kan hin dhaamu yaa Oromoo gabrummaa keessa jirtanii Jawaar bilisummaa keessa jira bilisummaa teessanii falmadhaadha nam tokko hin dhaggeeffatinadha hanqa mirgabbaa biyyummaa labsanettanitti qabsoon teessan adda dhaabbachuu hin qabdu adda kutuu hin qabdu abbaan fedhe dhufee irraan televezyiinii biyya isin dhaamu qabsiisanidha. mee amma asirratti jaalladha mirgabbaa biyyummaa hin qabdu mirga raawwatte dhaamsa uummata Oromootiif dhaamtu umara irratti umurbii tanarratti galatoomii asirratti dhuguma jecha tokko jira waa'ee fakkeenyaaf absaman mahammad adeera bukoppee mahmaaqee torba tokko jira tawaa'ee Jawaar Mahammadii fi waa'ee Baqqalaa Garbaa Mahmoosan nama geessiti yadii yaada daddaba karaa gamaa ani dabne kan dabe karaadha karaa galaatu kanaa jedhe haala gaariin asbaanii gartee eessatti akka garuu deeman kana uummatuma Oromoo bal'aaf hin dhiisa waa'ee jira yoo nu bilisoomsanii ifan nu baasanii guyyaa tokkoof quuqamanii nu dhaabbate yoo ijaan taate kan uummata bal'aaf hin dhiisa isa lamadaa immoo qaamni ummata saba walaa baasuu danda'u woboo malee waan hin jirreef uummanni Oromoo kan biyya keessaa fi biyya alaa jiran hanqa wareegama lubbuutti jaarsolee doonjiin haawwan doonjiin dargaggoon akka jirutti gara diree leenjii woboo deemee hidhannoo isaa hidhachuu fi uummanni Oromoo qabeenyaa keessaa fi alaan hanqa dhaabamaatti qabeenyaanis waan dandeettii isaaniitiin kan dandeettii yaadaan qabus yaadaan humnaan qabus humnaan qabeenya qabus qabeenyaan hanga dhaabamaatti woboo jina akka dhaabbatanii dhaamsa fayyada barbaada. Qaama kana malee qaamni walaba isaan baasuu danda'u waan hin jirre. Biyya addunyaa irratti biyya filannoodhaan bilisoomtu takkaan hin agarre addunyaa irratti nama mullee hin dhageenye jechuudha. Seenaa addunyaa irra illee hin jirtu. Namu gabroonfataan tola namaa yaaduus hin jiru.
akkumatti gartee saba tokko miidhee yookaan dhamaasee afaan qawweetiin aangoo yeroo deebisuu waan yaaduuf sirnuma sana haaromsuu fi aangoo bira turuudhaaf yoo ta'e malee isaan illee abdiin qaban yeroo dheereeffachuuf malee abdii takkallee waan ofirraa qaban hin qaban garuu uummanni keenya kan qaamni walaba isaan baasuu danda'u hoboo malee waan hin jirreef hanga dhabamaatti akka hoboo cinaa hiriyaaniin dhaamsa fayyada barbaadda. Inni biraa immoo hoggantootiin adda bilisummaa Oromoo kan Finfinnee keessa jiran harka namaa jiran harka namaallee yoo jiraatan takka akeeka isaaniitiif duraanuu bilisoomne gartee mataa ol qabnee bitamnee garaa guddifannee garaa biyyatti hin galle duraanuu wareegamaaf biyya galan malee fedhii isaanii guuttachuuf biyyatti hin galle hanga irraa takka haayoo isaanii jiranii beekan akeeka isaanii jiranii beekan hanga dhabuma sosoo jiran nuti garuu akka uummataatti wanni godhuu qabnu isaan harka diinaa jiru san akkasumas dhiifnee inni filannoon jirtu warri gartee Finfinnee keessa waliin jiran tapha isaan gartee gabroonfataan taphatan kana tapha waliin itti hafufanii uummanni bal'aan sanitti dhiisee hoboo jina akka dhaabbatuun dhaamsa keessa barbaaddan. Egaa galatooma wanti keessanuu jaalawwan keenya ibsaa fi akkasumas gorsii akkasumas wantoonni gartee jira kan bal'inaan nu ibsitanii jirtan isa kanarraayis uummata Oromoo bal'aan fi akkasumatti isaa jiru akka irraa baratu abdii qabna. Ibsa isin har'aan tanaa asirratti sagantaa haala marii yookiin haala yeroo Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru ilaalchisee marii irratti nu argamtanii nu waliin geggeessuu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Akkasumas dhageeffattootaa fi hordoftoonni qophii bilisootiif akkasumas gartee warroonni gartee nu hordofaa jirtan sagantaa teenya qophiin teenya kan itti aanus akka itti fufu asumaan isin hordofnaa qophiin irraa asumatti raawwatame warroonni qophii teenya tan hordofaa jirtanis galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha ammaan tana hamma qophii birootti walitti deebinutti nagaan nu tura horaa bulaa isiniin jenna isinis galatooma galanna keessan bilisummaa haa ta'u. Isinillee carraa kana ooltanii TV dha. Jiraadhaadha. Carraa kana hubattuu keessaniif hedduu galatoomaa isinii jenna. Fuuldura keessa kan wabeeratan abdii qabna. Sagalee teenya uummata Oromoo bal'aa biraan ga'uu keessaniif guddaa galatooma. TV kanaatiin.